Tamittina nirranfadha olma baay'eena biraa qabda wajjinin baane lafa onaa naaf ta'ee naagaan kee boqonnaa wajjinin baane lafa onaa naaf ta'ee naagaan kee boqonnaa Tamittina nirranfadha olma baay'eena biraa qabda wajjinin baane lafa onaa naaf ta'ee naagaan kee boqonnaa wajjinin baane lafa onaa naaf ta'ee naagaan kee boqonnaa olma baay'ee dagatamne na biraa qabda utuu ati ba'aa koonaan baanne naaf eenyuun naa gadda. Nagaan araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota keenya har'as sagantaa keenyaan tajaajila lafa onaa gara Dandii bakka jedhamu deemaa jirra amma bakki nuyi itti argamnu naannaa Haroo Dandii bakka lakkoofsa 8 jedhamudha baay'ee kan namatti tolu naannaa kanarraa wangeelli hin geenye bakka wangeelli hin geenye ga'uun keenya dirqama wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irraa kaasee nan dubbisa inni gara biyya lafaa hundumaa dhaqa uumama hundumaattis wangeela lallaba namni amaneef namni cuuphames in fayya namni namanne garuu itti faradama galanni waaqayyoof haa ta'u egaa dubbichi dhaqa nuun jedha kanaaf dirqama keenya sababa ta'eef deemnee lubbuu barbaadaa jirra tajaajila keenya yeroo dheeraa keessatti eeriyaa kana hundumaarra deemnee hojii waaqayyoo labsaa jirra kallattii garagaraarra kan jirtanii kadhata keessaniin haala hundumaatiin nu bira dhaabbachaa kan jirtanii waaqayyoo bara keessaniif jireenya keessan haa eebbisu isiniin jenna nuuf kadhadhaa ergamsi keenya inni guddaan lubbuu barbaachuudha amma fakkeenyaa fi naannaa kana irratti wangeelli as hin geenye namoonni baay'een godoo jaarratanii seexanaa fi hojii hojjechaa turaniiru keessumaa akkasumas abbaan keenya kunoo nu bira jiru seexanaa goojoo ijaaree waggaa 32 sangaa maarreen fana kan hin qonne nan qalaa hoolaa nan qalaa diidha hoo jedhe nan qalaa gurraacha hoo jedhe nan qalaa horiina jalaa funaanaa ganzabni kiisii nan taa'u horiin golan taa'u dhibeen koo immoo akkanumatti uummanni kubsadha uummanaan siqu maal fa'aa hojjettuuf mana keessatti mee mana keessatti kan akka bassoo kan akka farsoo hundi homtuu nafu daddarbaadha jedha mulluudha jedha wantumtiin bitilleedha jedha nuugidha jedha homtuu nafu wanti hojjeta wanti isaa qophaa'u kana hin daddarbu jabanaa hin dhaabu meeqa dhaabu arakeen hin hafu arakee sin dhugaa arakee hin dhugaa reen galabbata kan dhugu kun nama moo akkamitti dhuga haala numa dhuga kaanumarra taa'anni isinirraa dhuga jechuudha amma akkamitti gara gooftaa kana dhuftan gaafa gara keenya dhuftanii gooftaa fudhattan akkamitti dhuftan tuma jedhu guyyaan gaafa hirruutiin fardi na kuffise nan caccabee umaanaa siquu didi achumaan gara mana amantaa kanaa dhufe akkam duraan waa'ee amantaa kana hin jaallattu warra gooftaa Yesuusitti amanan hin jaallattu beentota kana hin jaallattu ani nan jibban jaalladhu lafuma isaan gaanu maatii kootu beentira malee ani hin jaalladhu amma achumaan ani gaafan kufee jedhu maa yaaliin dhabee mana qaaluunaan dhaqanii mana maaliin dhaqanii umanan dadhabe fayyaan keessan akkam ture maal ture maali danda'ee midhaan hin nyaadhu danda'ee hin garagalu nama tafaan nakaa amma mucaan tokko na fudhate gincii sin geessanaan jedhee firummaa mucaan na geesse innaan na kun achum na sodaachise amma raajii qabeessaa bira nan naqeessaa dhuftan naan jedhee akkanatti hin jedheeni innaan na qabatu ani kaatanii feentii ta'ee danni na qabatee wayyaa ta'ee midhaanis nyaadhee garagalee harki koos walitti na deeme namatti nan dabalame yoo na firis kan na irraanfatee waaqni immoo nan irraanfanne innis eddasii nattiin illee har'a garuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii jireenyi isaanii jijjiirame qe'een isaanii jijjiirame maatiin kootu ta'ee amma kolfuu taphachuu malee homtuu hin jiru warra kanan arganne maal jettu namni kana akka kootti jette as koottuti waaqa gara waaqaa ragi mana seexanaatii bayiiti hidhaa sansalataa ofirraa ciriiti hidhaa seexanaa ofirraa ciriiti koottu gara waaqatti hin jeena duraanaati warraa keessan gooftaan qabdu hin qabdu ammoo ammandee akka biraati akka sukkaara caala damma caalatti mi'aa malee haleluuyaa bakka Yesuus jiru nagaatu jira kanaafi gara kamiin kallattii kamirrayyuu kan jirtanii jabaadhaa kottaa gara lafaa onaa deemnee hojii waaqayyo hojjenna iddoo tokko dhaabbachuurraa kottaa deemnee hojii waaqayyo labsina wangeela mootummaa waaqayyo labsina lubbuu baay'ee bira ga'amaan jiru kanaaf wangeela kana baattanii hin taa'inaan isiniin jedha waaqayyo bara keessaniif jireenya keessan eebbisu amma immoo waan tokko nan dubbadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa onaa kana dhaabbadhee nan dubbadha wanta bara keessaniif jireenya keessanii mormu isin biraa kuteera jireenya keessanirraa kaayyoo keessanirraa ani cireera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ifti guddaan mana keessan seenu nagaa kan dhabdan nagaa argadhaa dhukkuba garaagaraatiin kan rakkatan fayyinni guddaa isiniif haa ta'u jedha nagaa waaqayyotu nuuf tura maqaa Yesuus ameen